كن راديو نور الهدى راديو نور الهدى سجلي أمة بلداتي نور الهدى سورة قلبي مسلماتي نور الهدى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان كبجمتوتا dhaggeeffattoota raadiyoo Nuur al-Hudaa. Alhamdulillah gargaarsa Rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamisaa qabannee dhiyaannee jirra. Qophiileen sagantaa har'aa keessatti isiniif dhiyeessinu qophii gaachana Islaamaatii fi jaarmee bultiiti. Jalqaba irratti jaarmee bultiitiin eegalla. Murtii dhaddacha jaalalaa dhageeffannee walitti dachaana. Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa. warra dhugaan wal jaalatu, Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate. warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قبروت الربي أبلي مسلمة سبخا كو بكم جرتن شوفت لقيفتوني هردفوني تي في نور الهدى قيساه إيقاتوني دي بي إيقا فيلي تنتيسني تكاهو إيانا تنتيسني تنكرا بروغرامة لدى جالالاتي في ركتش سناتي درستن دي بسان أكار ما قديتي ودون أجن تركان فنين درت ونيني لبوتي يلي تيسن دريادة جيسو akkuma san isin cufa bakka jirtanitti illee yaadachiisu halkan edanaa kun kan proogiraamni hurfeeffamee kara keeysanitti imala deemu halkan khamisaati baatiin rajab halkan 15 amanni bara 1443 eega kana beeyneen boodatti yaa obboleeyyan kankoo soommanni seenuudhaaf maaltu nuu hafe bultii 45 qofa jechu rajab 15 ka hafe shacbaanni 30 fi 15 walirra geeyfadha guyyaa 45 tu hafe jechu wani rabbii tokkicha kadhannu kan kadhatanirraan dhabne umrii nu dheereysu umrii keeysatti nuuf dabalu imaana nu jabeeysu soommanaan duratti nu laqaaquu dhabu akkuma san soommana kana gartee warra soommanee gaggeeyfatu kan rabbiin isaanirraa qeebalee amataan amatatti isaaniif kheyrii irratti isaan tursiisurraa walumaanuu nu hagodhu duuba kanaaf jecha dhaamsi kankoo yaa nama gartee deeynii rabbii isarra jirtu qadaan ramadaanaatii fi qadaan deeynii hin irraanfatina namni qadaan ramadaana irra jiru deyni qadaa kaffaaraa khanadri firra hanga hafi khana keessatti firra bakkatti godha meega ammantana khara proogiraama keenyaatti haa deebinu iyyannaawun warra duraatan gartee riqicha sunnaati akiju obboleeysi keenya kun mee dhaggeeffadhaa gaafitan akkuma ilmi namaa tokko gartee intala dhalaa takka jaalatuttiin amma immoo waan nama ajaa'ibsiisu intala takkaan na jaalate bakka gartee niin jaaladhe juu intala kiristaanaa takkaan na jaalate akkuma na jaalatettiin usne yaa obboleeysa kiyya siin jaaladha yoo na fuudhuu feetellee kiristaanallee haa ta'u ansumaaf jechaan islaamuu ilaal amantiiti jagadhiisee islaamummaa siif gala akkana naan jette
ani ammoo ka isin naa beeytanitti jaalala isiin qabu akkuma san wanni isin beekuu qabdanillee isin tun jaalala islaamummaatiif na heerumuun feetu anuma jaalatte malee isin jaalaluma tiyyaafi jette malee jaalala islaamummaatiif hin jenne duuba dubbiin akkana mee maal naa dhaamtanii intalti tun anaaf jecha hirriiba dhabdee ja yaa obboleessa keenya ati ilma islaamaa taatee wanni siin jennu heeraa fi seera rabbii keessatti rabbiin jaalala dhiiraa fi dhalaa jidduu kaayuun dhiirti dhalaa jaalachuun dhalaanis dhiira jaalachuun wahuma shari'aa islaamummaa keessatti barbaachisu gurbaan tokko intalti takka wahuma feeta haa taatu muslimaas haa taatu waaqeffattuu kiristaan haa taatu siin jaaladhe dhiiraan jechuun mirga isiiti shari'aa islaamummaa keessatti akkuma ilmi dhiiraa tokkos intala takka ta jaalate jaalalan dhoyfatin feetu dubra feetu sayyibaa haa taatu siin jaaladhe jechuun mirga isaati shari'aa keessatti halaali walumaa galattu shari'aa islaamummaa keessatti wanni barbaachisu jaalalti wal qixxaachuudha jaalalti akkuma jaanittu bultiin kintaala jaan kintaalli kuyyoo harree gama lamaaniin qabde harree irra keeyse sablo harree irratti illee yakkattu tanaaf jecha jaalalti wal qixxaachuun dirqama dhiiraa fi dhalaa keessattis tanaaf rabbiin آية سابق كما خيستي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها الله أتشبو دانو وجعل بينكم مودة ورحمة أكان جي رب تكجي جاللتي جراتشون إرافي ألا جدو وجاللتي والكتاب قطم تهون waan bultii tana urgeessurraa akka ta'e rabbiin as keessatti nu ibsitu duuba tanaaf jecha yaa obboleessa keenya kan muslimaa wanni siin jennu ati barnoota shari'aa islaamummaa irraa fagaattee takkaa'u barnoonni kee xiqqaachuurra ulamaa irraa fagaachuu keetirra nama tokko gartee ka kiristaana ta'e feetu waaqeffataa feetu yahuda haa ta'u siin jaaladhe yoo isligalla kiristaana ta'uu khiyyaafillee kana balfitu taate ani islaamummattiin siif gala nama siin ju'u tokkoon isiin ana jaalatti malee islaamummaan jaalattu jechuun kan kee dogongora olitti fudhadhu duuba intalti tun bar odoonii fi ka islaamummaa jibbitu taate si jibbiti ati muslima ta'uudhaaf jecha يسوي مسلم አይደለም በርዋንጃ ሙጅራ او አባይ ይሙት አንገርቴኑ መንፉ ኢንማን ሄሩ ሙጀቲ መሌ እስላሙማ ጅበን ሰኦዶ ቀባቲ እንተልቲቱኒ ሲንጃለቱ ማሊፍ እስላሙማ ጃለለ ኸይሳ ቀብዱ ፊ ሲጃለት خرطو كون إسين سومنا خيتي في صلاة خيتي اللي همان بيتو الرهدون نمني والله لا مكومنا ملالي عبد الله يوسف عبد الرحمن محمد حمد جي مك أخنا ندقا مغرتي هاته انتلتون رقوم سنين سجالت رقوم سنين إسلام ملي جالت انتلتون بر أدو سبب مخيتي إسلام مسنتي أتربين هالا بريدا سي كني خان إسي خان تطوية إسلام مرة جبي سيتوتاتي انتلتوني أمالي سي صدا ربي سيبير خطو أمال دوبا يا أبا ليس خين جدقي دوبا نمني علماء إدنها تخغرتي سينا نبي خينيان لأكمسان عليه الصلاة والسلام تصحابان أبيخو سينا أكخونو أم سليمي فا أم سليمي تنين يبيتا أم سليم بنت ملحان الخزرجية جاني هذا أنس بن مالك خير جمع ربي أما تخدم قدم دوبا
إسيتنا قاف أبان أنس بن مالك بن النضر أنس بن مالك خنا مالك بن النضر أبان من سيدا قاف دوئه متأخنا قد فدجتتي هيرو مرة بود أمتي قروتو أبو طلحة نمجأن دوبة أبو طلحة نمجأن نما قرتي زيد بن سهل بن أنصاري نمني جانين إسين تنهدو هربريدي يا أم سليم إسين فوراجين إنه خوني مشركة بكرلو بلي سغية سمو خيدا ليسي سمي إنه خوني كريستان يوخي واقع فتاجي إتلو فيسين فوراجين يا أبو أنيوان حملي فوران كبو جتي أمو إسين هيرو مني فيتي قرو إني كريستان يوخي واقع فتاته خناف أتكنا جتشو دي دافي الراس قربان كن ديمي قويا لما يساتي ديبي يا أم سليم أنا قلبي انت يسمن رراتي سيجا هري بدا بيسين فودا جين أرلي لالتي قربان كن فقون جرون قلتي في انت لدالا آكلا ما اتني بمريها دجتين سديسة ديبي يا أم سليم واقف مرياتي ايسا جيسا جين وبليسا لغان نفودو فيتا دقفة دومي لغان مان سيفودو فيت ندقى جتين برأتين كوني nama gartee muka gartee dachii keessaa ol bahee ummanni habashaa irraa dhufe qoree si galee mootoowwan adda addaa kun akkana jee isinii tolchee waan isaan tolchan san rabbi jettee mana kaayyattee nama muka gabbaruu jetteen ati bar aboo ani jetteella nama abbaa dachii samii ka dukkanaafiifni harkasaa jiru خفودا في لالان هيرومني هركساجر خيلمو أركتشوف دبون هركساجرتو نما إستي أمنوا ربي توكتشتي أمنوا دوبا أني كمتين نما كنا هيروما جتي يبليسو مي إيمان دالا وردوري لالا قربان كون كان فتيكو تدوبا أكما من دكتي مخيا أمتو خانا خغرتي وقا إن أرسيني دكت دنغتي إراحكي دادي بي طرابيسا قبا خايو خانا أركي دبين إسين جتين كن دوبا خيسا ياتي والركسات جرا خواقرتا تيتي تشوغل في إسا خانا الربوي خاخفر را خاسون دندين سا نمني تيتي تشفر ران كاف نخون أنا مال قد أجي إتو غرفمي دوبا نمني خوان كانت أجابسي أم سليم متوفي يا أم سليم دبين أتي جتين خيسا ياتي أني دوبا إسلام ما تنقرتي لقومته الرومان ناقلتي خون أن فول خيدرتين شهادة قبضان دقي جنسا فول درد أبتي شهادة قبتي أتي خوتي إرقام ربي تدكي نبي خيني عليه الصلاة والسلام إسات اللي إيمي دوبا أم سليمي مال جتين جرى خيني يا شمران خيني دقي سني ورقرتا أكنمتي لفا خيئي نمتو كودو خيسان بر بر سبخان كوتي جي قمدا وتساني ميبر أكسيتي دوبا يا أبو طلحة شهادانك أبتي ندقى جتين والله لا سانتي متكو سران بربادو جتين ilmoo horii takkaa sirraan barbaadu mahariin tiyya islaamummaa jetteeni Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dhala sahaabaa keessatti intalti mahariin si islaamummaadha hin jirtu akkalleen ummu Suleymi malee obboleessa kiyya intalti tun gaafa garteetti dhuftu gaafa gartee inni itti dhufu ati wani na jaalatteef jecha akka ati jettee kanan jenne duuba ummu Suleymin ati arrantana duuba wanni kana afaan keetirraa bahuun diinni kee xiqqaachuu fi ulamaa irraa fagaachuu tokko sadi lammeeysa wanni gartee siin jennu obboleessa kiyya haqiiqaan dhugaadhaa akkuma ammaan tana gurraan dhageesse kana intalti tuni yoo islaamummaa kana seente atilleen waan silaa siitaatu ta isiin itti gammaddu sababa islaamummaa kanatti seenuudhaatiif jecha waa godhiif sadeeysa yaa obboleessa kiyya wani nasiihaa siyaan warreen gartaa akka keetii kaalkanii guyyaa dhalaa kiristaanaa hoggu arkate gorora yaasu akka dhalaa kiristaanaa fuudhuun kuni isaaniif chaansii yookiin darajaadha itti warreen iflaalu
akkasintahin warreen akkasii cufaaf wani dhaamnu maali dhalaan kiristaanaa waaqeffattuu yahudaa yoo isin barbaadde harka lamaaniin qeebala akka Sulaim goote kanatti islaamummaan neqa intalti muslimaatis akkuma Sulaimii kana taate nama isii barbaade islaamummaatti nequudhaatu isaaniif rabbi bira jaalatama تناف ارجما ربك عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم نما تكو ألا تو إيرته رب سببا خيسني إسلام من نقوتو الدنيا تنقبا رتي وان عرب دي قال دي ديماك أبو في زكايا في ميتا في مالي وان جاء مشوفرة نم تكو إسلام من نكتشوتو دوبا الدنيا تنرسيني جاله أفريسا وبليس خين إفدوبا ديبين إنت لتنا إسلام مقل شوفيس يسيفو روفيس إفدوبا ديبين إنت لتنا فوتو خير قدور أركتشو خيتيتو ملا أمونو توان إفي أقر خيست وان نقر سيسي خيست والله لا قرتي كريستانا إسلام مسينتي ورا قرتي نوتي أبو تربتي إسلام جؤبرا خدتي وبرتي تعران تنبرسيفتو تاتي من هدو خيستي تواقع سفتو جرا دوبا ومن خل ربي نوقع عجلتي أكما خلي مشركة توري أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إسلام أمتي إساء عمرين سأمد ديدمي جاه يوخين أمد ديدمي تربا قلي إساء نبي خينيافي والرئيسة أماني جرو نما صدومي سقل خلوخته دار الأرقام كيس جرو باسي إساء كعبا برقيسي عمر بن الخطاب تناف جيتشا warreen gartee dhiiraa isaa ta'uu dhalaan kiristaanaa isaan gaafatu dhalaa isaa ta'uu kiristaanni gaafatu karaa daandii Sulaim kana qabadhaa akka islaamummaan neeyxan kuni hadooddi keeysan haa ta'u yaa obboleessa keenya wani sitti dhaammannu duuba wani sitti dhaammannu dhuguma sanii intalti si jaalatti islaamummaan illee ni jaalatti intalti tuni yoo arra islaamummaa seente ati ka'amata يوخين صدم ديدمي سجل هاته تجيرو برا قويا إسلام مسنتر ربي اندلي وان دبر الرخو تيفي ربي برتي سر رجالة تمتو تهواتو ملا واني ست الامن دوبا واني سموتي خيس جراتو انت لتنفوتي إسلام ما دان وججرات شودا سموتي تنخيس أن إسين جالت جتشو خنا يوغرتي يوخين قراتي يوخين قبابدو يوخين أكنا يوخين متاك أجيجاف حاجة لالتوتاتي درجة قرتي نمني قراتي أديرك أبو ربي برتي بلال بن رباح الرافل أبا جالي في أبو لهب ورى عذاباتاني قراتي خيني ورى جنتاته أولا ما أذاني كعبا قبرتي أولا ما نبي ربي توجين درنا ما نبي ربي توجين كعبا سينته درنا ما أول به كلمات توحيدة الفؤته ملتي دوبا دبين قراتنا في ديمنا في إيرنا مخنامتي إسلام ما في لتشون سرتي هاجراتو ربي وللإسن هابولتوس إن جنة وبليس خي إيانا لما يسار أكجت تورا ركتشاتي لكي فدا تنأمو خدرا قربادا تنأمو انتلا أكجت وبليتين تنجتون أكما نمني ديرا في قربان نمني والتوتي نا في قربان تكو والتاني والهيرو مورتي لقي فدا إيسيجا والتاني والهيرو مورتي هنداب بني أو مثلا أقدي قدني نخا والقدن إيجا نخا قد دلالال إيجا نخا والقدن بوداني إن قربان كنت لا أكناتي وجيني زنا قدو تري جتشون لقي دوبا تناف جتشان إيرو دوبين تن سر ما جئي جلا ديمي أكا دوبين توني خراج أفان لغاتي الدبابة شوداف لغار رجيه تنما سنفده تئيسي أتشبودان إسالي غافده أكا نجاني كم جنان إن اللي متاما مرة هما تكا وندخل أكا سريته همي دوبا مالي وان كان واني أديستوف أماتي وانين كان غافت ديف بديد لغون ساخني نتي أمان تنا نخا والقدن نخا خين يسني بالليستيه
يا أبليتي تين انت الإسلام انت لبيا انت لسباه واني أتي بيخوك أبتو سيفي فكات تونتيتيس ولما قالت تؤيرا في دالانيس واني نمني بيخوك أبو دلاون إسلام مرنا من بافتو قربان زنا دلقي إسلام مرنا باني مسلمة إني بدين إسا واني قرتي نخادا ولدته دبكتنا خيستي هما تكنجر قربان أدو مسلمته مرتدته نخام بدي معسيان إسا نخام بليستو معسيان أتي دلي دولين يوك أباتي نخام بليستو واني إسن الرجرو أكا دولان إسلام أدو جراتي إسن درا دردر تانان إلا إبا دوك إسن الراخاسو الرمو وانسو ننجرف توباك الكل خرا ربي ديبو قفاتو إسن الرجرة نخان كيسن بكجر أمو بدين قرتي قربا خانات دلق جتي إسا قبتلاتو توني نخا خيسن هم طريق إن سجلا تكه مران إرفتو أكما ربين جي ولا تزر وازرة وزر أخرى بدي سر ربين سنقافتو تيتر رئيس سنقافتو بدين إسن دليدن نخالن بليستو ولو ما قالتو مسلمة إيرافي دالا رتي واني برباكيسو واني يا جرخين إسن إفدام ربي إسن أمي صدار دا إيقا قرتي نخاول قرأتن نخاول قرأتن قند خيسة فال جتني إيرافي دالا جدو قربان كن أكم انتلتون أكم جتني والبساسون خوني شريعة خيسة حرام أكما ربين كنيان نجو ولا تجسسوا namni tokko eega jaarsaa jaartii waliin jee ganda keessa deemee odoo funaanuun wanni bu'aa irraa arkattu wal jibbiinsa jidduu lamaan kanaatti uumu wal shakku wal amanuu dhabu wal gaadu hamma inni kunis hoggaa manarraa gabbee dhiira fidetti jejje'ee yaaduun mala isiilleen isarraa shakkii qabaachuudhaaf jecha hoggaa ifii ani manan jirre dhalaa fidata jechuu waan dur gartee isaan lamaan irraa arkame ja'anii wal basaasanii haasidoonni isaan sinqeeysan kanaaf jecha jiruu isaanii diigamti duuba tanaaf jecha yaa nama bultii wajjin jaarrachuu feetan odoonii fi nikaa wal hidhanne deemtanii nama gartee isin hasadu in gaafatina amma obboleettiin teenyituuni namni waan kana gabaasaa kenneef takkaa dhalaadha ifiif gurbaa kana heerumuu feeti takka illa yoo dhiira taate hoo isii tana harkaa baasee ifiifi fuudhuu fedhe intala tana maaliif inni haraamaan arke jechuu isii tana duuba tanaaf jecha namni gartee isi waa gaafachuu qabaddan nama rabbi sodaatu dhiiraa fi dhalaa keessa deemaati gurbaa kanarraa maal beeyta intala tanarraa maal beeyta ja'a nama sirritti odoo waa takka gartee ni kaan godhanne odeeffachuun bareeda garuu sadeessaan muslimni dhiiraa fi dhalattis eega bultii jaarrate wal jala deemuun namnummaan bultii jiruu wajjin jiraachuu fedhu waan kana yaadu afreessa goggummaa dayyuusummaa olii namni tokko jaartuma isaa ta wajjin ciisaa jiru ta garaa jaala kaayyatee saammachaa jiru ta harkasii nyaatee harkasii dhugee makaddaa takka waliin ciisaa jiran takka gaafa dur dubrummaa teetii gaafa waan akkam daledee maal keessa turte jee odeeffachuun hononoqumma akkuma san gurbaanis intaltinis nama jaarsasii tokkoon dur maal keessa turtee mee odeessi jedhanii wal odeeffachuun akkuma reefu jennetti wanni kun waan booda diigame idduu isaaniitti fidu maaliif irra gartee hedduun nama lama hawultii jaarrate addaan nama diigu malee namni mataa wali qabee isaa wali fayyisu hin jiru irra hedduun shayxaana dhiiraa fi dhalaadha hawgaa ati intala takka fuudhuu kaate waan isiin qabdu sittiin himne badii tana yoo itti beekees gaafas usee akka namtichi kun isii jibbuuf jecha namatti himee anna gaafateetiin didee ati itti himi jeetti erga dhalaanis akkasii dhiirtilleen akkasi warreen akkanaarraa if qusachuu warreen akkanaarraa fagaachuun isin irratti
هاجراتو دوبا يا أبليس خينيا نمني لما قرتي إيرا في التيس إيجا بلتي جارتي بلتي ساني رتي جالل تربي إسان جدو جراتشو والأمنو نقا ولتهمو والسصبو ربو ولتخجبو ربو قربانيس قرتي سلاهو دردرمان الرامولتو فوته هنفوني أمو زناقو رجتشون قوما تاك انتلتي لا تكو يودو برمان قباني لال خسيبا في سنقيبني خسجالتو طولا دا هنكجبين أني دو إسان جالت دجتي خجب دين هيرومين غافا هالكا ولد بلم توان سنسر دبون ففا قد لغا ولتيمو فدوها جالتو فدوها جبو أبو أندو برمان قبو سيغالي أكانت دبتو دبنا غافتين سيتها هنو أنا سيتها بعد أبلي سخية هذا دوبا سغالي دراجيتي نبرا خوتجين دوبا نسيان تنيتان أبليتي تنيا أمرت دامنوف أبا منا خيتي خنا إفان وقافت قلبي جبسيتي أدو هركا خينياتي لغو أدو سيسامتي سوى جنشيسو إسا خنا أزغرا قلتي وانا كنا قافتشون هدو وان إفدرتي جروتي سنبو بوري سراي دوغون قرر خيا وان كان قلبي خيسانان كايتين جتي إفا قافتشون تيتي أبليتي تين namni waan kan si odeessa dhalaa ta'uu dhiira ta'uu haasida bultii teessanii akka ta'e beekuudha qabda. Tanaaf jecha sababaa akkanatti eega bultii ijaaran ganda keessa deemanii oduu funaanuuf sababaa namni tokko eega firaasha irratti ol bahan waan dabare wal odeeffachuu irratti mana meeqaatu diigamee mana meeqaatu onee duuba tanaaf jecha dhiiraa fi dhalattiis ربين قدنا إساتين حاسد قرتي ورا جارسا جارتي أدفا جيسو كإسان جدتي بلتين أندارو ربين عمري ها قبابسو هما جنغا مي خرا ورا قرتي ركتشا لدى جالالا هادي بنو أكجو أبلي سخين خوني مقاسا اللي أبليان بروغراما مقانسا أول جاني دبتني ولو ما قالتو أكجي أبلي سخين يسون intala takkaan jaaladhe hatattamumaan ni wal godhanne mee dhaggeeffadhaa dubbiin tunii fi dubbiin riqicha sunnaa keessa dubbatamte miilumaa fi mata wal jijjiiran malee dubbii takka ta'uu hin dhabdu obboleessi keenya kun akkiju intala takkaan jaaladhe odumaa haasawa guddaa fi kanaa waliin dabarfatiin intala tana ni godhadhe duuba eegumaan ni godhadhe boodaniin mee dhaggeeffadhaa intalti tuni nama kanaa wajjiin zinaa godhaa turte nama kanaa wajjiin galaadhaa turte jechuun garatti illee baadhatte ilmoo ofirraa baafte jechuun dhage akkuma waan kana gartee dhagaheeniin qalbiin cabsu jee intala tana ama tokko wajjiin jiraadhe garuutu waanin dhagee kana sammuu keessa qabadhee jiraachuun kiyya kun hedduu namiidheetiin ifitti qaba hoggaan isii bira gachiisuu dhaqe takkaa wajji teenyu wahumanatti himan santuun na duraa mul'ata isii keessaan tanaafiin if qabuu dadhabee dubbiin tun hirriiba na dhorkinaan yaa aaddeetii yaa haadha mana kiyyaa ooyi bar akkanatti waan akkanaa dhagaheeti waan san amata tokko ga'ee gana ati walitti dhufne sumarraa qaanfadheetiin akkamumattiin si gaafadha ji'ee qalbiin akkasiin cabneef amata guutuu kana dhiise amma silaahu waan dabre mee wanni kanaatu ni sibira jirtii ji'eetiin gaafadhe saboo ati fayyuma qabda ati maraataadha ani on san fitti beekee maaliif hin seeruma waan ati jettu kana jiruma tiyya keessattillee takka na birallee hin baane dhiirumaan ani kanatti waliin ture tokkolleen hin jiru fayyaade takka tiiti rabba heddummeessu odoo amante hukmii shari'aatti bar haddiis irra jira gaafa isiin akkana naan jette duuba waan dhaggeeffadhaame yaa jarhee haasidoonni mujrimoonni faasiqoonni isii tanaa wajjiin hamtuu dalage suuraa isiidhaan wajjiin akkana turte jaanii suuraatti kennan san namtichi kun jabeeffatee haadha mana isaa ta'ama tokko wajjiin jiraate mee dhaggeeffadhaa gowwummaa nama kana suuraa kana nama kana beeyta
تنسيمي إنكم كنامتي مانجين دقي فدا إن تلتنا شاطرون ما سيملي أبليسا ومني خرات سيكولوجيتي واميك أبرتي تشوبو دان سورانا ما ولد تدي والفكايسا تون أنا اللي ميتي قدن اللي تشوبو دان وان كان دالا جمالي أنا وان كان إنكابو شادو بالله جتيغا كا ومني خيني جو أما غافا إسين غرتي سوراس قدو غرتو دي الدخانة هدومان آريهو آري سمون نبي مالين قدري خيئتو من في الرادوبة انت لبراه خبرا فوري دوبا ميدا كيف دا أجمد ديسي ديمي منت ديسي كان تلاتنا جروسيتي في مصروف السيدات سواتك كمالان قدين انت لبرا فوري دوبا هو فوني خيشري آدهما بلي ساميتي حق أسي بلي سوخيتيتو سمير أجرات قرو يرو بوداتنا قياتك قدومان تاو سلكينا بالبلتي مال سنجد واني جدتي أبوغا الناديف تيخد تيفوتي أن اللي كنوني خاخي فرا لال فرا فينيش كودي فرا باسي فرا هيخي أكسين نكوبك أبادو أني جارتي تيتي من أنجد مال جتين دوباتي ونين جين أي سمت جنان قادي منغستين كايتي بران لكي فرا بوسي نانجد بو خجيبا واني أتججتون كجيبا لكي فدامي واني أتججتون كجيباتي قادين ديتس وان جرتو yoo dhuguma saniin gartee kabultii jaaruu fi hafeetu taate siin hiika nama gartee jaalatte natti himi ni kan sirraa buusaan jeen lakki wani takkataniin siin marihadhee kanaan jaaladhe siin ji'ulleen hin jiru si wajjillee jiraachuun fedhu anaan jette garuu ani immoo hangaan danda'utti toltuu yaadee fi mee waan irraa hafe isii tanaaf waan dhaamtan takkaa waan na dhaamta yoo jiraatteefin khara khaysan gulufaa dhufee dukkan halkanii jedha yaa obboleessa keenya ilma muslim yaa muslimticha dhagayme namni muslimaa tokko eega muslimate akkuma ja'anittu namni if dhawe if hin dandamu ja'an muslimni hoggu takka if hin xiqqeessu takkallee yoo if xiqqeessite lammeessaa if hin xiqqeessu goda tokko khakhalee waraa bineensi jawwan itti si ciniinte aqilitti hin deebi'u mee diqqeenya ati if goote dhaggeeffadhu ta duraati waan intala tanarraa haadha mana keetiiti wajjin intala harka sii nyaattee dhuyde saammattee wajjin ciisaa turte amat tokko maaliif waan amma jettu kana intala tana odoon fuudhin deemtee maan odeeffatin mujrimootaa fi faasiqallee haa ta'u oduu tana maaliif barattee odoo isinii kaan godhatin oduu tana fiddee isii ramaan fidin yoo jiraattee siif amanti jaartii isaatii miti an sii tahuus kuno sii tahuu baadhuus haraan bana siin jechuudhaan mala diqqeenyi atiif diqqeessite ka dura waan gaafas san silaaf ni kaan duratti godhuu qabdu eega gartee amat tokko wajjin jiraatte kana intala tana isii gaafachuu lammeeysa ganda keessa deemtee jaartii fuutee mana kee jirtu namuma gartee isii wajjin ciisee hamtuutti dalage deemtee barbaadu sadeeysa iftiqeenya sadeeysaadha eega amata tokko wajjin jiraatteen boodatti waa isii gaafachuu afreeysa suuraa gaafa gartee isiin warra keen tahin yoo jiraattillee mirga dhibbarraa dhibbatti mirgasiiti wanni isiin laaqqatte isii laalti kutte سيتادو توباتو سورا غافا سني الكايته جارتي هذا من خيتي غرسيسو شنيسا تكنيا اتي في الدره اسم ميده جتمله انت لو جنجراچا ترتي من خيسه ديفتي خواتك كلي ملان غدين ديفتي براديمو جهيسا انت لميسا تبرافو شريعه تسيف حلال قرومو إسي كسيت لفدر بتي براديمون سرتي حرام تربيسا حقني إسيدا غافا لفت ديفتي ديمتي فسخي بربادو راف هلان إسيد أفبنا أمو دو ونبي خوكبتو نمنمان تكو خاقلي كبو خسمو كبو انت للفت دي سي ديمين تكسينو قودو قوتي في أني خونو أرر إيغالي فسخي فت دي بي خجارتي تيتي مسنجتون
wanni ati jettu kijibaa gaafa gartee heeruma feete natti himi sii keetiin namallee nama sanii si kennaa jechuun intalti tun maali ta dura intala teetimi habooteetimi adaadaateetimi bar intala namaati ta namarraa dhalatte qabdu jechuun kunis if xiqqeessu namni muslimaa akkanatti if hin xiqqeessu sadeeteysa nasihaan toltuun nuti si yaadnu wanni ati gartee isiidhaan akkas tahii khasii tahuu laali hifiniinne maarra jetti ati lakkooytu kun cufti akka baaxila ta'e beeki wanni siif dhaamnu duuba rabbii tokkicha si uume sodaadhu intaltitu yoo siif taate waliigalii shari'aan haraam fuudha sirran dhoorkine isii waliin ta'e jaartii ta'e qabadhu yoonii fi siin taane wanni isii hasaddee eega isiin heerumaa haate dura dhaabbattuuf hin jirtu dura dhaabbachuu illee hin dandeessu waan kana keessa harka dhiqadhu rakkoo biraa keessa if hin galchin warra akka keetii dura cufaahu rabbiin isaan haa sirreessu wajjin duuba mee karaa warra dhaddacha jaalalaa halammeessaa dhaddacha jaalalaa taa deebinu ta obboleettii teenya tana dhagayaa akka jettu ani eegaan heerume yaa jara keenya dhagayame eegaan heerume amata 12 ammoo abbaa mana kiyyaa wajjiin amata 2 jiraadha jetti akkuma san ilmoota kallee ni qabdiinse isiin tun duuba hojiidhaaf biyya arabaa jirti abbaan mana kiyyaa biyya jira eegaan ala bahee amata 10 mee dhaggeeffadhaa abbaa mana kiyyaa kana hangaan ala jiru kanatti wanni naa inni itti wal diddaa qabnu waa'uma takka qofa wanni takkittiin tanuti irratti walii galuu dadhabne hoggaa cufaahu ni deebita hoottuu naan ja'a inni ani immoo hin biyyoon ja'an yoon dhufe gana alatti hin deebi'u yoon ammoo kaniin deebi'u taate hin dhufu inni immoo lakki hoottuu asitti biyyatti taa'uun hin taatu achi garagaltee ka gabritti isaaf taate alaba deebitee dalaydaa inni kasnaan ja'a duuba tanaaf jecha namtichi kun akka jaartiin nalaalee jaartummaafuu jaalalatiyyaan qabu jecha waanin itti dhaqqabeef qalbii keessaa jaalaltii sana fuudhamte ammoo wani naa beekuu qabdan anarran kan dagartee umriin tiyya na kuttee jirti mee alatti maal toltuunaa yaaddanii jetti tunigaa waan namni gartee arra'aan tana jaarsa biyya dhiisee alaa carraaqu cuftu nu gorsarraa fudhattu itti gorfamu yaa obbaliitee teenya ta islaama nuti waan jennu siifi fakkaattuu ta'e wahuma dhalaa ta'e cufaawu wanni rabbii keeysan galatoonfachuu qabdan rabbiin waa 20 ol isinirraa buusee dhiirarra kaaye rabbiin waa 20 ol san keeysa nafaqa ati intala namaa taatee guyyaa mana keeysanirraa gurbaan tokko si fudhate nyaataa dhugaatii keetii mana keetii waa hunda ba'aa kee dandahee rabbiin isarra kaaye arrijaalu qawwaamuuna ala nisaa'i jechuudhaan dhalaan arraan tana abbaa manaa wajjiin gartee yoo jiruun qaqallatte achumaa achi fiideetti keeta barbaaddattee isa amansiifte akkanaan nuu tahee akkana nuutaa jettee ajaja rabbiin ba'aa rabbiin irraa buuse kanaaf firra deebiftee ala baatee duuba sababaa ala bahuutiin wasana rabbii dabartee daangaallee cabsitee biyya sirraa baatee abbaa mana siitiif ilmoo qabdu ala dhiifte duuba nama amata 12 wajjin jiraatte maaliif baatare waan silaa dhiirtii dalaydee dhiirtii manatti dhalaa taate isin dhiira ta'uudhaaf ala baate intalti tun duuba amata 10 ala jirti kana keessatti eenyu isii miidhe isumaatu if miidhe ba'aa rabbiin irraa buuse firra kaaye jechuudha yaa obbaleetii teenya waan rabbii kee halkanii guyyaa si dallansiisaa jirurra waan halkanii guyyaa maleekaan irra si abaaraa jirturraa wanni beekuu qabdu abbaa mana keetii hakoottu siin je'e harka dirbuusaati inni waan gama isaati itti duraanillee dogongoraan alabsee ka ergu yoo ta'e gaafa gartee siyaame kara rabbii deebi ati immoo wanni silaa sirra ture yeruma san keessa galtee
siitaatu na bulfadhu na nafaqadhu yoo siin taane na gadhiisi jechuudha galtee ogguma san garuu duraanillee dayyuusatee alatti si haa ergu arra gartee sababaa waan si barbaadeef rabbumaa beeka fedhinna shahawaatiif haa ta'u dhalaa biraa fuudhuudhaaf humnan qabuuf haa ta'u gurra isaa ibsattaruufis haa ta'u sumaaf yaaduu fi ilmooteetiif yaaduufis haa ta'u eega siyaame dhequun sirratti waajiba ture duuba tanaaf duuba takkoffatti wanni beekuu qabu namni kuni alatti si dhiisuu deemii dalagijee alatti si dhiisuun maaliifii fi akkana calje alanna dhiisaa atiin tuni jaartiidha malee gara diis haadimaa isaatimii if beekuudha sirra ture lammeeysa biyya keeysa hogga dhufteen taatu achi deebi'uu qabdaanis si arkeeti akka ati gartee humbaa jettee wahuma inni siin ji'u malee waan rabbiin kee itti si ajaju akka ati quban qabnu tahuu kee arkeeti akkuma gabritti nama horiidhaan akka horiitti alarraa bitaniitti si ilaale jechuudha. Maaliif eega takka gartee isa uhayuu barsiifte ala teessee waatti ergita siitu if diqqeeyse akkana godheetu kana ka'uudhaan gara isaatiin ammoo innamtichi kun dayyuusa tahee koottuu ni deebitaa jechuun kun waa si keessatti uumuu sirra ture hinaafaan si keessatti argamuu ture duuba tanaaf jecha wanni nuti siif dhaamnu obboleetii teenya dhage namticha amata 12 wajjin jiraatte koottuu ni deebitaa siin ji'u kana arrabooda yeroo deebisaan tun sii deebite isan dubbisin isan gaafatin qaceeliiti karaa biyyaa deebii odoo if duuba deebite odoo naman gaafanneen duratti atummaan waan sirra dabre yoo gurbaa kana gaafa isa herumtu umriin tee amata 15 if godhime amata 25 yoo taate yoonii fi ammoo amata 20 gaafa herumtu taate isaa wajjii 12 jiraatte yoo walitti fiddee diqqaatte umriin teetuni walumaa galattu takka amata 42 takka 37 adda fageenyan qabdu jechuudha. Yeroon 42 yookiin 37 tuni yeroo intalti dhalaa takka mana sii keessatti kabajamtee ol fuudhamtee gurbaa fuusiftee intala heerumsiiftu bar. Hireen intalti dhalaa takka ilmootti arkattu yeroo beekamtu. Intalti dhalaa takka yookaan warra baadiyyaa taate 37tti umriin geenyaan xuriin laguurraa dhaabbatti. Takkee dhagartee ta'amata 40 booda ilmoo arkattu duuba keessa dhalaan baadiyyaa. Duuba tanaaf jecha wani siif dhaamnu arraa boru odoon jennetti dhaqqa hara biyyaa deebi. Idniin gaafatin yoon dhufen deebi'u yoon taa'een dhufu dogongora guddaa keeti rabbii kee sodaadhu umri waan si hafe mana keessa taa ibaadaa kee godhi rabbiin kee husnal khitaam si haa tolchu caayaa ilmaan keetii si haa teeysisu warra haadha abbaa manaatii wajjin gammadee ilmaan isaanii wal biratti bakka takka arganii isaan khaddaman rabbiin isin haa godhu وحتى نلتقي حمد بيسا كانت ولتي ديبنو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ددچ جاللا ددچ جاللا ددچ جاللا ددچ جاللا ددچ جاللا ددچ جاللا ما شاء الله شيكا كينيا كبجما في جالتما دكتور لواء الإسلام ربي نسن الراها جالتو بكم سران بكم سسني هذا بلو أما جما قاتشن إسلام تركان فن قاتشن ججبا وفي الاتفنو قاتشن إسلاما سجنتا كان كيساتي قافلة أدوي مسلمة يروه الدور الدبي أني قافت شوران مسلمات اتنين سوفرانيف دبيسا قوبسا هايون إسلاما دبيسان أفان أروموتي هيكني إسنيف دهيسن قاتشن إسلاما قاتشن ججبا وفي الاتفنو خرالا فائرني والمبرسي فنو. The first question is from the Al Hidayah platform. From Muhammad Ali Raza, a student from Faisalabad, Pakistan. Sheikh Zakir Naik, people follow... Gafin dura Al Hidayah platform irratti ergame. Barata Muhammad Ali Razattu, Pakistan, Faisalabad irraa gaafate. Sheikh Zakir Naik,
namoonni dubbii sobaan uwwifame hordofaa jiran. Hadiisni sahihaa tokkolleen kan hima guutuu laa ilaaha illallah muhammadan rasuulullah jedhu hin jiru. Himni kun ciroo gara garaa lama irraa ijaarame. Tartiiba kanaanis hin jiru. Kanaafuu waan kana akkamitti hordofna? Wanti kun bid'aadha. Waan kana irratti yaadni kan kee maali? New York USA irraa daldalaan Sultaan Kaan jedhamu gaafii wal fakkaataa gaafate. Quraana keessatti bakka takkattillee laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullah kan jedhu hin ibsamne. Akkasumas dubbiin kun hadiisa sahihaa keessatti hin ibsamne. Musliimoonni aadaatti ta'ee waan kana jedhan. Waan kana jechuun sirriidha. Not incorrect to say it. This question whether La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, it occurs in the Quran together anywhere or anywhere in any authentic hadith. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kan jedhu Quraana keessatti yookaan ammoo hadiisa sahihaa keessatti hin ibsamne yaadni jedhu ji'oota muraasa dabran irraa kaasee miidiyaalee hawaasummaa irratti hafarfamaa jira. Dhimma kana namni wahii lafaa kaasee addunyaa keessa facaasuu hin oolu. Namni natti dhiyaatu tokkollee dhimma kanarraa na gaafateera. Gaafilee kanaan wal fakkaatan hedduutu na dhaqqabe. Kanaaf har'a deebisaa kennuudhaaf murteesse. Himni laa ilaaha illallah muhammadan rasuulullah jedhu walitti aanee bakka takkattillee Quraana keessatti hin ibsamne yaada jedhu walii gala. Haa ta'u malee Quraana keessatti bakkoota gara garaatti osoo walitti hin aanin kophaa kophatti dubbatamaniiru. Fakkeenyaaf maqaan Muhammad jedhu sallallahu alaihi wasallam Quraana keessatti Muhammad jedhamee yeroo afur akkasumas Ahmad jedhamee ammoo yeroo tokko ibsameera. Yeroo tokko Quraana keessatti Muhammadur Rasuulullah jedhamee ibsameera. Suuraa Fathii suuraa 48ffaa aaya 29 irratti Muhammad Rasuulullah jedhamee ibsameera. Muhammad ergamaan Rabbiitii fi warri isa wajjin jiru kuffaaratti garaa jabaatanii isaan jidduutti ammoo rahmata walii godhan. Walitti aaneetillee ta'uu baatu aayaa tokko keessatti himni wal fakkaataan ibsameera. Suuraa Ahzaab suuraa 33ffaa aayaa 40 irratti Rabbi akkana jedha. Muhammadun abaa ahdi min rijaalikum walaakin Rasuulullah. Muhammad dhiira teessan tokkolleefuu abbaa dhalee miti. Haa ta'uu ergamaa Rabbiitii fi xumura nabiyyootaati. Rabbiin kan waan hunda beeku. Aayaa kana keessatti Muhammad kan jedhu jalqaba irra ni jira. Akkasumas gara xumuraa irrattis Rasuulullah kan jedhu ni argama. Kanaafuu Muhammad Rasuulullah kan jedhu walitti aaneetillee ta'uu baatu aayaa takka keessatti argameera. Maqaan Muhammad jedhu bakkoota biraa irrattis ibsameera. Suuraa Ali Imraan suuraa 3ffaa aayata 144 irratti wamaa Muhammadun illaa rasuulun Muhammad ergamaa qofa. Dabalataan maqaa isaa suuraa Muhammad suuraa 47ffaa aayata 2ffaa irratti ibsameera. Akkasumas suuraa Saf suuraa 61ffaa aayata 6 irratti maqaa Ahmad jedhuun ibsameera. Himni Muhammad Rasuulullah jedhu Quraana keessatti yeroo tokko suuraa Fathii suuraa 48ffaa aayata 29 irratti ibsameera. Jalqabni kalimaa laa ilaaha illallah jedhu Quraana keessatti suuraa Saaffaat suuraa 37ffaa aayata 35 irratti ibsameera. Laa ilaaha illallah Allah malee Rabbiin biraa hin jiru. Himoonni kanatti dhiyaatan Quraana keessatti bakka hedduutti ibsamaniiran. Suuraa Ali Imraan suuraa 3ffaa aayata 2ffaa irratti laa ilaaha illaa huwa jedhamee ibsame. Rabbi isa malee Rabbiin biraa hin jirre. Jechoonni laa ilaaha irraa horan hedduun Quraana keessatti bakka hedduutti ibsamaniiran. Tilmaaman bakkoota 30 ni ta'a. Haa ta'u malee Quraana keessatti bakka takkattillee laa ilaaha illallah Muhammadan Rasuulullah kan jedhu walitti aanee hin jiru dubbii jedhuun walii gala. La ilaha illallah kan jedhu suuraa Saaffaat suuraa 37ffaa aayaa 35 irratti ibsameera. Muhammad Rasuulullah kan jedhu ammoo suuraa Fathii suuraa 48ffaa aayaa 29 irratti ibsameera. Haa ta'u malee walitti aanee Quraana keessatti waan hin argamneef jecha kalimaa kana jechuu hin qabnu jechuu miti. Dabalataan kalimaan kun haala kanaan hadiisa keessatti sin ibsamne gaafiin jedhu dhihaateera. Qajeelatti laa ilaaha illallah Muhammadan Rasuulullah kan jedhu hin jiru. Haa ta'u malee kalimaan shahaadaa kun hadiisa keessatti bakka hedduutti bifa adda addaatiin ibsameera. Sahih Bukaarii mujallada 7ffaa hadiisa 7381 irratti ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam wayita shahaadaa kennitan ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu jedhan. Anis wayita namoonni muslima hin ta'in gara amantii isaanii ganamaatti deebi'an bifa kanaan shahaadaa akka jedhan taasisa. Kun shahaadaa akkaan baratamaadha. Kalimaan kun Sahih Bukaarii mujallada 7ffaa hadiisa 7381 irratti argama. Ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu jedhamee ibsame.
kun kalimaa shahadaa guutuudha. Allah malee rabbiin biraa akka hin jirre ragaan baha. Akkasuma Muhammad gabrichaa fi ergamaa isaati jechuudha. Kalimaan kun bifa biraatiin hadiisa keessatti bakka hedduutti ibsameera. Sahih Muslim mujallada afraffaa lakkoofsa hadiisaa 4375 irratti ashhadu alla ilaha wa anna Muhammadan Rasulullah jedhamee ibsameera. Allah malee rabbiin biraa akka hin jirre ragaan baha. Muhammad ergamaa isaati. Kalimaa laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah kan jedhutti dubbiin akkaan dhihaatu hadiisa keessatti bakka itti ibsame qaba. Sunan Abu Daawud mujallada sadaffaa lakkoofsa hadiisaa 2999 irratti wayita shahadaa kennitan laa ilaaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah jedhamee ibsame. Allah malee rabbiin biraa hin jiru, Muhammad sunis ergamaa isaati. Kalimaan laa ilaaha illallah Muhammadan Rasulullah jedhu akka ammaan jedhe kanatti Quraanaaf hadiisa keessatti hin ibsamne. haa ta'u malee Quraana keessatti himni laa ilaaha illallah jedhuu fi Muhammadan Rasulullah jedhu bakka garagaraatti ibsameera. Hadiisa Sunan Abu Daawud mujallada sadaffaa hadiisa 2999 irratti laa ilaaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah kan jedhu ibsameera. As biratti kan itti dabalame anna kan jedhudha. Anna kan jedhu kun ammoo hiikaa dubbii isaa waa takka illee hin jijjiiru. Namni kalimaan laa ilaaha illallah Muhammadan Rasulullah kan jedhu Quraana keessa hin jiru, waan islaamummaa keessa hin jirre bid'aadha jedhaa haasa'u nama islaamummaa qoqqooduu barbaadudha. Fakkeenyaaf ancheekii irratti doolaara 250 yoo jedhee fi 250 yoo jedhee barreesse waanuma wal fakkaataadha. Walqabsiiftuu fi jettu itti dabalee irraa dhiisee cheekiin sun ni fudhatama. Doolaara 250 fi 250 kan jedhu jijjiirama hiikaa takka illee hin qabu. laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah jechuu fi laa ilaaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah jechuunis garaagarummaa hiikaa hin qabu. Allah malee rabbiin biraa akka hin jirre Muhammad ergamaa isaa ta'uu ragaa baha jechuu fi Allah malee rabbiin biraa hin jiru, Muhammad sunis ergamaa Allaati jechuun garaagarummaa hiikaa hin qabu. Namoonni wanti kun bid'aadha sirrii miti jedhan warra garaagarummaa uumuu barbaadanidha. Akkasumas warra fitnaa ummata muslimaa keessatti facaasuudha. Kalimaan an namoota shahadaa ittiin jechisiisuu fi kan sahih Bukaarii keessa jiru ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu kan jedhuu fi inni guutuun kan Allah malee rabbiin biraa akka hin jirre ragaan baha. Akkasumas Muhammad gabrichaa fi ergamaa rabbiiti kan jedhu isa heddumminaan namni fayyadamuudha. laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah kan jedhu akka shahadaatti fudhachuu dandeenya yoo jettanii na gaafattan eeyyen ni dandeenya. Afaan Arabaa keessa akkaataa dubbii lamatu jira. Kabaraa fi inshaa jedhama. Kabar jechuun oduu, odeeffannoo yookaan dhugaa jechuudha. Inshaa jechuun ammoo ajaja, hawwii, raajeffannoo yookaan murteedha. Namni tokko laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah yoo jedhe odeeffannoo kennaa hin jiru, shahadaa kennaara. Akka seer lugaa afaan Arabaatti laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah kan jedhu shahadaa ta'uu danda'a jettanii yoo na gaafattan eeyyan ni danda'ama isiniin jedha. Ammoo waan bara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keessatti jedhamaa ture beekuu yoo barbaaddan ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu kan jedhu irra gaariidha. Haa ta'u malee laa ilaaha illallah Muhammadan Rasulullah kan jedhu kalimaa shahadaatii miti jechuun dogongora. Namni kalaama kana jedhe irra fudhatama. Qajeela haala kanaan hadiisa keessatti argamus baatu jecha wa anna jedhu waliin ibsameera. Anna kan jedhu itti dabaltanii yookaan irraa hir'istanii garaagarummaa tokkollee hin uumu. Hiikkaan isaa wal fakkaataadha. Rakkoon tokkollee kalimaa kanarra hin jiru. Namoonni wanta akkanaa hin fudhannu jedhanii didan warra qoqqoodamiinsa facaasanidha. Akkasumas hawaasa muslimaa jidduutti fitnaa warra uumuu barbaaduudha. Deebisaa kenne jedhee abdadha. You may not find this in the hadith, but it is there with wa inna and that. So whether you add and or don't add and in between, it makes no difference. The meaning is the same, and I feel there's no problem at all. These people who are objecting to such things are only splitting hair, and they are creating a fitna in the ummah. Hope that answers the question. Egaan kabajamtoota dhageeffattoota keenya sagantaan har'aaf qopheeffanne hanganuma.
hanga sagantaa soora qalbiitii walitti deebinutti nagee rabbi keessa nuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akiraa argadha wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. نور الهدى صورة قلبي مسلمة